يتاتي نو ندرون أبتشو قبضان سوسا نيفون تخدير مرتودا ومتا بالي تعالان جالن ومتا أرسي تعالان جالن ستني سوالا تاسع تو أمالتو مسؤول ما نفرق كيسر responsibility أكاسين كابو بران ربنا نمان غافة توانا كاسي أديرو يا ديرو كيزي أسوي هافي تدو مالي جنة علمنا ما بديت والديسون hinjirtu addunyaa kanarra wal qabuu danda'u qaba wal dura dhaabbachuu danda'u qaba yoo san taate namummaan isa jirti ure namni tokko akkuma fedhetti namni bijaa qabu guddaan tokko ummata kana biraa bar oromoo miiliyoona 60 kan dirmartuudhaa beekaa bar dubbiin isaa dubbii laaftuu miti dubbiin an dubbadhu yookaan dubbiin hamzaan haajii gabbee dubbatu caala dubbii kan dirmartuutu irra dhagahama arraan tana namni arsiidhaa beekaan tokko gabbee waan hunjee hinjiru baraan gammatti namni qixa kadiiritti madaalamu jechuudha yookaan Umar Suleymaan jee Shukrii Jamaal jee namoonni gurguddaan gabbee waajee hinjiru ammallee ijoollummaatti qootutu deebii isaa kannee malee kanaafuu nuti Khadir Martuu dubbii laaftuutti ilaaluun qabnu dubbii nama guddaan laalleeti dura dhaabbannee lakkee kun sirraa malu dhiisii waan itti jirtu kanaa jechuun danda'uu qabnaan jaayyaanni kiyya kanuma. Assalamu alaikum. Khongor sabar dubbiin obsaa kana wanni namni irratti asalatti nu martoo jala taa'aa jirruuf dubbii amma dubar waa'ee Khadirin dubbanne bara Hamzaan Khadir balleesse malee Hamzattiin dubbatu jira malee Khadir hin dubbachuutti hin jiru bara maa Khadirin balleessine jira artami Hamzaaf Khadir maa Hamza duuba Khadirin balleesse isaa jamaala manne waan inni je ati maala manne waan Khadirin jeeti Hamza dandeessanii mee yeroo takkeelu haasa'e mee arfat okay yaadota hedduu kaa ture an akka waliigalaatti wanni jechuu barbaadu yeroo ajandaan tokko uumamu ajandaan tokko maddi isaa yeroo hedduu bakka lama tokko warra sooshaal miidiyaa kanarraa jireenya mataa ofii jiraatutu ajandaa ummata uuma ummata gidduutti waan sensitiivii ta'e tokko darbanii yeroo ummanni gamana walitti dhufee wal arrabsuu maqaa wal balleessuu gandaa fi gosa wal qoodu gidduutti biizinasii dalaganii ka tiktookii qabu tiktookii fi guddifataa sadaqaa hin funaanataa rakkoon maddi rakkoo tokko kana jechuun kanaaf osoo hin taane walumaa galatti waan agadhaa ajandaalee adda addaa Oromootti dhufaa ture. Inni lammataa tokko mootummaattu Oromoo gidduutti ajandaa karaa ergamtoota isaatiin darba. Gizee ajandaa wayii ummachuu barbaadanii fidanii ajandaa sensitiivii ta'e wayii ummata gidduutti karaa ergamtoota isaaniitiin hin darbanii ummanni asirraa wal fixaa warri sun ammoo waan ofii barbaade san deemee dalagata. Ammatti hawwanni jechuu barbaadu yeroo makkamu wanni dhufu sababa mataa ofiitiin malee lafuma ka'ee hin dhufu wanni dhufu hundi wanni negatiiviin Oromoo fayyaduuf ganda tokko fayyaduuf gosa tokko fayyaduuf nama jabaa Oromoo fayyaduuf osoo hin taane pilaanii mataa ofii qabatee dhufu wanni wayii yoo dhufe maaliif dhufe eenyutu fide bu'aan isaa maali kisaaraan isaa maali jedhee warri sooshaal miidiyaa kun dhageeffachuu qabu. Namni ganda kiyyaa tokko ka'ee ganda biraa yoo arrabsu anillee ganda kiyya waan ta'eef uummata isaa ta'ee nama arrabsuu hin qabu. Namni ganda biraa tokkollee ganda kana bakka bu'a gosa kana bakka bu'a jedhee dhufee yoo garee tokko arrabse gareen sunillee duuka hiriiruu hin qabu. Kanaafan waa'ee amma deemaa jiru kana irratti homaa yaada kennachuu hin barbaadu. Garuu immoo akkuma waliigalaatti ajandaan akkanaa deddeebi'ee Oromoo gidduutti dhufa. Ajandaan akkanaa yeroo deddeebi'ee dhufutti maaltu ajandaa kana fide? Eenyutu kireet godhe eenyutu ergamee dhufee eenyutu ergate waan jedhu uummanni adda baafate ajandaa namaa jala deemuu dhiisee ajandaa ofii jala osoo deemate gaariidha. Lammaffaa Oromoo naga jette safuu adda addaa cabsee wal arrabsuu kana waan Oromoo fayyadu meeqatama jira. Dhukkubsataan Oromoo meeqattu gargaarsa dhabee hospitaalatti du'aa jira. Daangaan Oromiyaa bakka meeqaan cabaa jirti. Kanarratti uummanni namni 3,000 as taa'u kun osoo birrii 1,000 takka walitti darbee rakkataa tokko gargaare osoo daangaa Oromoo amma mooyyeleen cabdeedhaan kana dhugama cabdee soba jedhee wal mari'ate maal rakkoo qabu ekelee akkana jedhe yoo jedhe wanni inni jijjiiru maaltu jira. Kanaaf an waan amma deemaa jiru kana baay'ee hordofaa waan hin turreef kanarratti yaadan qabu. Akka waliigalaatti garuu waanuma dhufe jala fiiguurraaf qusatee uummanni kenna
waan isa fayyadu irratti osoo Arafat ajenda kan irraan been ajendaan keenya waa'ee daangaa biyyaati miti. okay an ajandaa keessanii itti fufadhaa fataa itti jedhaayyee sorry ajandaan Hamzaan Ibrahim dhufeef Hamzaa Haajiititti wannoo gatu na fakkaatte. Akka na fakkaatetti. Galatoome yaada bareedaa hafte nuti illee jechaa jirre kanuma. Beeyta amma toopikni asirratti deemu jiru toopika Hamzaan Haajiidhaan qabatee dhufe malee kabiraa keessa seenuudhaan miti maaliif jennaan ajandaa mataa isaa qabaa mana kana isaa banee reefullee nama hedduu Nasriyaan Oleefaa akkasumatti waan deemu jiru kanaan baruu fedhaa jennaan gad darban hin beekne warri moodiitaraati namni as jalaa hedduutu aare maaliif nama yaada qabu hundaa'uu yaada isaanii dabarsanii akkamitti uummanni Oromoo kutaa Arsiitii fi kutaa Harargee hundinuu akkamitti waan amma deemu jiru kana bagandummaan jidduutti facaasuudhaa fi ajandaan kun dhufee ta'uu danda'a nama dhuunfaatiin wallaalaa waan kana godhuu ta'uu danda'a ammaan ta'an wanni deemu jiru waan sirriitii miti waan kana haga danda'ametti dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Maaliif jennaan abbaan fedhe ganda kiyyatee aannan naqu inni waan sirrii takka hin goone waan sirrii kana hin goone jettee itti himuu danda'uu qabda. Hamzaan Haajiidhaanis wanni godhe kanuma. Miira keessa galee akka fedhetti bifa lolaatiin illee haa dubbatu dheengadda viidiyoo isaa sallaalee garuu ammoo dhaabbadhu bakka waan kana dhiisii siin hin malu jeeti waan kana dubbatee jechuudha. Illee kanumaan dubbachuu barbaadee amma dura usee laaluu ture si galee waan kana yoo nuti duran dhaabbanne dhiisii yoo hin jenneeni uummata Arsiitiif uummanni Harargeedhaa wanni irra waliin bu'uun jiru bar dubbiin tun gamasi jijjiiramu jirti. Namni beekumsa hin qabne gamasi jijjiiru jira amma mee maalirra wallollee waliin jannabe. Maanta kaskee siimu obsaa kiyyaaf keessa waa sii galchuu. Ajandummaan summii mismaara gandaa ta'ee olii gayyaa kun osoo anaa fi Khadiir martuu jidduu qofa galee ani itti fayyaa qaba. Maaliifi wasaqnichi deemu san ni hafa. Dhimma namummaa namoota lamaa sadii irra deebi'a malee dhimma gandummaa wal qoodanii summii wal jidduutti oofan san irraa dhabama ta'a. Kanaaf itti gammadaan osoo abbaan fedhe dhufee anarratti waan godhu ta'e itti gammada. Kana das jee wajjin sheer godhaafiyu kanatti amana. Kanummaa summii gandaa kun haabatu itti fufe. Yaa gamasi jijjiiramu jira dubbiin tu yoo ammaan tana ertee asittiin dhaabne itti fuftii jechuudha. Maaliif osoo ajandaan kun isaa kee ajandaan yaadataa tuquutii fi kun hundinuu dhimmi isaa isarraa kee buurri Khadiir martuutirraa kee mitiire. Ammaan tana uummanni Harargeedhaa maal jaa yaadataa keenya xuyxanii soo saniifuu yaadataan uummata kan balleessine akkamitti garamitti deemu jira karaa gandatti jijjiiramu jira. Buurri ammoo bikii irraa kee Khadiir silaa Khadiir cal jee waan kana jara tuttuquu baatee gariibota je'ee maal je'ee uummata kana tuttuquu baatee dhufanii waa'ee yaadataa tuqaniifis hin jiru. Soo kanaafuu arraan tana wanni nuti godhuu danda'uu qabnu dhiise osoo inni arraan torbaanuma lamaaf waan akkana kana poosti godhuu baate wanni kun hundi ni dhaabbata. Achi dhaabbatanii beekaa. Osoo Khadiir arraan tana guyyuma baatuma takkaaf waan akkana kana dhaabe ajandaan kun irraanfatame. Yoo ammoo hin dhaabbamne karaa biratti jijjiiramaa deemu jira jechuudha. Kanaas kun akka ta'u gaa nuti hin jaalannu jechuudha. Sirraa qofa as lolta Khadiir miidhuuf achi as lolta Khadiir sadarkaa qeeytuun qabda jetti darsi. Khadiir yoo use anis use ijoolleen gandummaa warqooddu ustee kayaadata arrabsee mataa gad deebisus use dubbiin cillim taate. Dubbiin guddoodhe Khadiir martuu waan kana yoo dhaabee dhabamate dhiifama tokkoo fi gaafii tokko malee dubbiin achumaan cal jetti. Aloo saladhaan kanarra jira. Kanatti amanaas walachiin sodaa maarree jaartii too sodaatee anaadeeroo waan haasawaa jiru akka isin ooftanii kana bira hin jiru. Ibiddi Khadiir martuu ana Hamzaa qofa qeequ, Kaabbuttaa qofa qeequ, nama dhuunfaa qofa qeequ qofa irratti haa deebi'u. Khadiir martuun akkuma dur gartee namni tokko yoo dogongore gabbee lip. Ana amma marsaa duraa gaafaan fuudhuuf deemu gaafaa sargii Khadiir martuu yeroo takka ana qeeqee namoota hedduu tokko miidiyaa kana gubbaa likkii galchee Kamaal Abdallaa fa'aa namoota hedduu akka dhuunfaatti dhugaatti himaa ture. Ani Khadiir martuun akkasumas deebi'ee nama dhuunfaa waan itti himuu barbaadu abbaa fedhe ganda fedhe keessa yaadataa Junaydii qophatti Jawaar Mahammad qophatti abbaa barbaade likkii itti himuu danda'u qaba.
asii ganda tokko dhaadheessee ganda tokko arrabsaa ibiddummaan guddaan Kadiir Martuun qabsiise haadhaamuudhaan kaayyoon kiyya. Hagana irratti yoo walii galla. Bakka. Kana bar waliif galla kana qofa osoo hin taane hogguma nama qeequuhu sadarkaa aartistii guddaa sadarkaa hayyuutti dubbachuu qaba malee gabbuusee gartee afaan arrabaa afaan barraa hin jiru waan akkasii. Waan akkasii nama maadamaarridhaa jeenuu super Kadiir Martuudhaan waa jette kan isin naan jettan kun galgala ciisee Kadiir Martuun kun viidiyoo sharmuuxummaa ta'e inni gadhiisu waan seeksii akka Kadiir Martuu taa'ee duugaajjifee gadhiisu woo kunuun sin ajaa'ibu Kadiir Martuu maal godha sadarkaa kanarraa sadarkaa kana gaddeebi'ee waan akkasii faayira Kadiir Martuu guddaa dursan irra taa'ee hin dhiisu bakka soo nuti anka gara kiyyaa dhimma Kadiir Martuu itti akka malee waa jettee ni maal jettee jettan ammallee laa Kadiir kiyya gara kanaan dhiifama ni agartanii nama 2500 jira obsaa Ahmadiin ni jirtanii waan kanarraa komii qabdan laal Kadiir Martuu kiyya gara anwaasiin ja'uutti dhiifama laal yeroo kudhan laakiin ibidda gandaa haati qabsiiftee ooftu san namni tokko hin jaalan wannummaan tokkichi sanaanurraa dhaamu. Atummaan dhiifnaan namni yaadataa keenya mataa gad deebisu hin jiru. Namni Oromoo kutaa gandatti oofu tokko hin jiru. Kadiir guddaan aboo ijoollee barana ijoollee Suudii Arabiyaa keessaa gantummaan mahodduu wal dhiibdu. Guyyuma lamaa sadii keessatti sheekootiin gabbaatee dhaabaa waan kana jennaan dhabamte.